Aishama hordoftoota fi jaalatamtoota doktora guyyaan har'aa akkuma beekamu guyyaa addaati. Guyyaa Oromoonni addunyaa kanarra jiranii fi uummanni addunyaa kanarra jiru hundi isaa hawwiidha dheegaa ture inni guyyaa tolchaati. Yeroo ammaa kana hamoomonni miidhonni mushurraan mijuu qammataa jira kara warra mucayyootitti deemuuf warra mucaati miidhotaa fi shanoo fi mushurraa fi manguddoon isi shaneen taphatona jirtu. Aboo waan itti aanee afaan keessa nu asii nama arrabsa. Sigalee inna haala kanaan akkuma aadaa Oromootitti kunoo nyaata aadaa nyaachisaa jirti haati siiqqee jaalatamtoota fi hordoftoota ilmaan Oromoo warra jaartan qabne rabbi jaartaa hiruu fi warra jaartii qabne rabbiin tolchatti aansaa hiruu fi du'aayin eegalaa jirra. Warra ittillee waan qabdu innaa hundaafu namoonni tolchaa jaalattan obboleessi keessan tolchaa Huseen Maddaa guyyaan har'aa kun guyyaa isaati waan nama ajaa'ibuudha. Akka addaatitti guyyaan kun yeroo duraatiif namni biyya ormaa keessatti akkaataa aadaa Oromootiin irratti dhalate itti guddateen nyaata aadaatiin marqa jira, micciirra jira, shakakaa jira, caccabsa jira, maal jedhaniin qamasha boommoo jira. Nuti maqaan beeynu kan biyya Chaayinaa turre waan tureef afaan Oromoo kun harkaa badeera dhiifama naa godhaati. Kanaaf namoonni hedduun maaliif aadaa keenya seeran hin waamne warri jettan ani waggaa 27 nama biyya Chaayinaa turedha afaan Oromoo dagadhe na of kolcha. Nyaanni aadaa, uffanni aadaa, wanni tokko wanni hafe hin jiru. Soo kanaaf itti qophaaya yeroodhaan namoonni sargii tolchaa irratti argamuuf shaakalaa jirtan yeroo kana mushurraan daraaraa qammaseetiin kami ka bilbilu kun daraaraa qammasee gara hadiiqatti deemaara. Booda mootu hadiiqarraa gara galmaatti deebi'ama. Amma mushurraan manaa bayaa jira jechuun kun akkatti daraaraa qammasaa jira. Maasha Allah tolchaa ilaal guyyaan guyyaa addaati guyyaa tolchaati jechuun nyaataa jira. Sini gara miidhonni immoo kun akkuma argaa jirtan namni maaliyaana waan akkasii har'a nuti namaafuu barbaadna jiru malee ummiti kanaaf hamoomonni keessattuu shamarran mana madaamii eeyyamattaniitiin meekaappii haga ammaa hirribaa kaateen dibatin kunoo mucaan baheera meekaappii itittuu dhugaara. Itittuu dhugaara akka aadaa Oromooti. Itittuu dhugamaara argitanii. Afaan maa waccan nama jalaa deemu. Teeshinii nama godhina. Haasayaa keessanii feesbuuk qabdanii kaa'imoo qabdii monaasai. Akkuma kunoo argaa jirtan amma gurbaan itittuu dhugaara miizeen hangafa Abdii Muktaar. Abdii Muktaar illee dhugeera. Kiyyaa Kamaalis dhugaara ijoolleen zabana kana aannan hin beektu ani hin beeku booda wayi bokoo isaa jedheen doktorri sodaa qabanii garuu mootu miizonni mishurroonni yoo garaan dhukkuban doktoratu bira jira waan ta'eef hin sodaannu ameeksi dhugeera aadeen dhugaara bakriin dhugaa jira kun ijoolleen aannanii guddatte akka malee dhuydi kiyyaan dhugaara kiyyaa ridwaan እየጠጣ ነው ተማም ሁሴን አንደኛ ሚዜ ያለ አባቲ ዱጋራ ሪድዋን አደም አዱሬ ረቱን በይተኒ ዱራኑ ዋዱዱጂ አራ የሮ ዱራቲፍ ናምኒ ሚዜ ከ ሪድዋን አደም አዱኛ ከነረቲ ያ ረቢ ኦሶ ሚዜ ተይነን አጀቲን ጀሬ ከዳታ ቱሬ ዱአይ ሪድዋን ተቀበለምቴር ዋን ይዘና ጃይቡ ሚዞኒ ቶጃ ጉል ሄዱን ኢሳኒ ያ ረቢ ወሮ ኦሶ ሚዜ ተይኑ አጀሲኒ ሰገሌ ወጭና አባ ሲንደበርሳ ጅራ መቃ ከስሪን ቶችሬ ተረጋጋ ወሪ ሚዞታ amma takkaa isin akka badana dhaggeeffadha. Sinigale waan isin ajaa'ibu miizonni asitti argitan kun Ridwaan Adam, Tamaam Huseen, Naa'ol Ridwaan, Abdii Muktaar, Kiyyaa Kamaal, Adam Biyya yookaan Adam Shaafii, Ameeksi Muhammad
Bakri sodaa doktoraati. Sodaadha kun gabbara irraa nyaanne sodaadha bakriidha. Miizonni kunniin maal jedhu dhiirri fakkaata yaa rabbi osoo miileen ta'innaan ajjeesi warra jedhee rabbitti booyaa turedha. Baga gammaddan miizota. Mee qaal milillisii haa goonu waan tokko. Ridwaan. Meen yeroo duraati fi miizee taate maasitti dhagame yaadha. Isuma dhugaa yeroo baay'ee beektaa namni reedii fuutu miizeen taatu akkanumatti dhayxee cafarta maasitti dhagame yeroo duraati miizee ta'u nama kuma gooti dhagame. Amma mushurraa gurchuuf waan deemu. Gurshaadha. Baga rabbi nama si godhee nama si qixxeessa reedii wallaa. Mul'atu. Waan tuuti eegale reedii. Ridwaan gurshaa jira yoo gurbaan kun hin beeytanii Ridwaan Adam Ibbalal duudaan gajad gurbaa duudaan gajad mushurraa wannan godhini Tamam Hussein tu gurshaa amma Tamam Hussein Ibbalal miizee guyyaan keetiin itti dubbatin guyyaan keetiin itti dubbatin guyyaan keetiin itti Tamam dubbatin Ridwaan Naa'ol waan isin ajaa'ibu kun immoo tu ka Ridwaan mucaan guddaan kun Naa'ol Ridwaan abbaan kana ilmi kana Naa'ol Ridwaan miilee ta'e abbaaf ilmaan miilee ta'anii Naa'ol abbaan keetii wajji miilee ta'uu kan ammaa sitti dhagahame. Garaa nu balleessi. Garaa nu balleessi. Aannan burcuqoon hin dhugin ideen dhugi. Ideen dhugi. Abdii Muktaar Ibbalal kun immoo Abdii Muktaar abool kai. Aboo durriyyee barandaa finnee miilee godhanii nu cinqaa jiru. Ol kai gajjed ila arra guyyaa kanatti jechuun nugusa keessan 8ffaadha tolchaan warri miizota maafi safaaxa nugusa keessan 8ffaa. Aboo mocin isii. Wajin sirati yali bana ta chuja ruboti yalla shaka ka jira achi ashawa makina itin gudisin itin gudisin aywa khaif dubat devi abo goga gata galma ma azumatu yogo neo baye jirach abo bakar hai Adam biyyeti kuni motu hangafa keessan kuni Adam biyyeti ka ummata Adam kana ya bani Adam akhirin abba keessan kana arra tolcha miilee ta'e aruuza tolcha wanni adda goru Adam tu miilee ta'e Adam biyye kaduma lamu njire Adam biyye jedhama aha abba manya tarre Amex Uzman Amex Bakri Bakar Mahmud itirat yalla maidu Bakar Mahmud kun Bakri da Asia Abawa nama di jolan turun di sini dah kamu batam ni asal warna aja dah soda ayo tu sana kita kawan ni soda ara jalan ni rati walfit Akasi karabata mana ni di mutar rute umat ada cuma kaju soal fatte wallahi ada hargani hidi kalli Oya wari nalalu barbada karabata tul fathara Lucu vegada Wari nalalu barbadan karabata tol fadara surprise isin gochu surprise no
ሰፕራይዝ ነው የሚያረጋችሁት። አንዴ ብቻ ኦብስ ዋን ዶክተር ከዛን ፈካታን ይላልታን አገው ጆሌ መርቀረት ወልፍጡ ሰፕራይዝ ነው ቶለ አጃኢበ ወላሂ ላሊ አቲ ቶለ ከሸካ ነው ማሉ ማል ወራ ነው ፍት ዴቪስ ሰፕራይዝ ሊያረጋችሁ ነው እንቶለ ለማንኛውም ጉያን ጭራ ከነፈካታ ውድ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ስልክ ኩፋጅራ ዶክተር ኦኬ ሚሊዮን ያዚኛ ታጅራኒ ዶክተሩ ደግሞ ዛሬ የተለየ ተለብሷል። እንደዚህ ነው አከላል ደጋርቶታ ያምለን ቱቀምነ ኢሲኒ ገሬትኒ ሳት ሁሉ ኤናጉስ ये उनका देवने आगपुन डॉक्टर साथ वाणी दे सब तो काम मारे को तू बाकी ये करना रहा तो काम रहा है लका को आना नहीं बोलो धोती बेस बार ला 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 Wajib dekat tu jauh air rumah negara. Jalan tulca. Wajib bu. Asia. Ya bisa. Ada lagi dalam. Akan berahat dulu. Kemana? Akka ujoollee biyya ormaa jiran achumatti ijaarraa wal buufatanii biyyatti birbirusanii osoo hin taane kabajaadhaan gurbaan mana abbaatii bahee warra intalaa dhaqee achitti nyaataa oolee geegao maal gabbara dhoofsis maal geegao lakkaayatee galataan galgala amma kuni mana gurbaatti daqiiqaa kudha shan booda immoo mana intalaadha illee yeroo hamoomonni seenu yeroo nyaanni akka itti nyaachisan waan hunda isaa isin agarsiifna waan gammaatitti marqaa qamashaa aannan wantoota garagaraa nu wajjin nyaattan weellee xiqqoo dabaara keessan jedhu waliin taphattaniif onnerraa isin jaalannaa onnerraa hunda keessan hunduma keessan ina giddiin na jaaladhu hin taatu an garuu isin jaaladha kanaaf jechuudha daawwattoota fi hordoftoota kenna guyyaan kun guyyaan irraa guyyaa lama
Inni tokko guyyaa haceen kennetti wareegame waggaa tokko faayidaati. Namoonni guyyaa kaleessa maaliif guyyaa hacee irratti qabdan jettanii dhufamattan sargiin tolchaa beellamni isaa kan qabame baatii sadi dura hin beektan du'aa fi ciini tokko guyyaan kun guyyaa dhaloota ramadaati. Kanaaf dabarsuun itti ulfaatee haala biyya keenyaa kanaaf murteessi wajjin hin beektanii akka carraa ta'e erga sargiin himamee baasiin sargii kan wanni hundi xumuramee sagantaan hacee irratti qabame yaadannoo hacee mootuu booda bakka Oromoonni bal'aa wal ga'anii galmatti gooda akka guyyaan kun cidha tolchaa utee maddaa qabu osoo hin taane sagantaa yaadannoo godhicha keenya Hacaaluu Hundeessatillee jira waan ta'eef nama dhiisa qofaaf miti bakkuma jiranitti haga humna ofiitiin nama wal yaadataa saba ofii yaadataa goota ofii yaadataa namoonni faallatti nu fudhachuu maaliif guyyaa goota keenyatti irratti qabdanuu jettanii kaleessarraa keessan nu barreessan koomantii gootan garaa keessan nu komattan rabbiin nu argaa rabbi oromummaa santu beekaa sargii tolcha baatii lama dura 29 irraa irratti qabame nuti guyyaa san immootu kanatu irra oolaa hin beekne erga nuti himannee waan baasii aruuza kana barbaachisu hunda kafallee geessine dhufeetiin kaacee irra oolee homaa gochuun hin danda'amu akka nu dabarsu qabne dhiifaam nurraataa nullee mootuu biyya kana keessatti waan oromummaa siyaasa qabu walii qabuu hin danda'amneef sargii kanaan sababeeffannee oromoota as keessa jiran hundaa wajji walii gallee yaadannoo barbaada waan ta'eef. Cufu? Laa cufin hin cufin maali? Maaltu jiru? Viidiyoon sirriin jiru. Reedii karabaata tolfatu jira. Gadi baata tiitocha. Yalla baa. Akkasii ani mootu afaan. Ayo kun naik ulah. Kalau apa? Abbaan qopheesse waan kana. Ifaawaa kana cufa ambuira. Meeloi. Balaan kutana faayee jira. Innaa kun shaga kaasa waan achitti booda godhamu. Homaa gosa gaadhamu kan warri fageenyarraa. Asoo isin jaalannu akka dhuftanii wajjin nyaatan hundaan feenu addaan bayaa jirra. Hundaafuu booda gizee shakaa aannan wanni hundi nyaatamu wal agara waan ta'eef baay'ee isin jaalanna guyyaa gaarii ijoollee wal fuutu du'aa himuudha.